Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii akka qabu isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu gaddaa amma nu gahe qabna jechuudha. Oduu gaddaa amma nu gaheen artistii fi gameessi aartii Oromoo Obbo Zarihuun Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhagahameeti jira. Artistii fi qabsaa'aan Oromoo Zarihuun Wadaajoo kanaan dura garmalee dhukkubsatee yaala biyya keessaatiin fayyuu waan hin dandeenyeef gargaarsa hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa irra jiranii walitti qabameen biyya Hindiitti erga yaaliidhaaf imalee booda achitti wallaanamaa turus galgala har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhagahameeti jira. Artistii Zarihuun Wadaajoo abbaa isaanii Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaanii Zawdituu Makkoo irraa godina Wallagga Baham magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalate. Wallisaa artistii Zarihuun Wadaajoo obboleettiin quxxisuun isaa kana dura seenaa isaanii akka dubbattetti obboleettii isaa Alamtsahay Wadaajoon BBCtti kana dura akka dubbattee turtetti obboleessi isaanii hangafti yeroo lola Eertiraa ture irratti hirmaatee achumaan osoo hin deebiin hafee jiran. Ergasii ammoo ilma dhiiraa tokkichi hafee maatii isaanii keessaa isa jabaa ta'uu Zarihuun qofa akka ta'e dubbatti. Kanaafis ijoollummaa isaa irraa jalqabee Naqamtee, Haaruu, Shawaa, Mandii fi Gimbiitti dabarsee jiran. Yeroo Mandii ture kutaa torbaffaa barachaa ture kan jettu obboleettiin isaa kun barumsaan alattis qabsoo achumatti jalqabee jedhama. Yeroo sana ammoo qabsoo yaa gubboo xaxaa ka Mandii yuuxaa kan jedhu qindeessaa akka ture seenaan ragaa ni ba'u. Ijoollee kakaasaa akka turreellee obboleettiin isaa kun ragaa baateefiiti jirti. Zarihuun boodarraa gara Naqamteetti deebi'uudhaan hojiilee aartii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argate irratti uummata isaa biraan gahaa akka ture seenaan artiist Zarihuun Wadaajoo ni yaadatama. Si'oobchirraa kan qabe ammoo injiraan mataa koo maalumaaf na nyaata si'oobseen dadhabeem folloseen si gataa jechuudhaan sirbi yeroo san waltajjii bulchaan godina Nugusee Faantaa irra jiru irratti sirbeem hidhaa ji'a 8 adabsiisee jedhu obboleettiin isaa kana dura seenaa isaanii yoo dubbatan. Bara 1968 adda bilisummaa Oromoo garee aadaa jalatti baandii aadaa Oromoo jedhamu dhoksaan hundeessee ture. Baandii kana keessatti ammoo wallistoonni hedduun walitti dhufuudhaan ture jedhan kan jalqaban. Isaan keessaa ammoo artiist Zarihuun Wadaajoo, Itti Aanaa Tolosaa Ilfinash Qannoom, akkasumas ammoo Amantee Doojam, Abbitoo Kabbadaa fi Salamoon Dannaqaa afaan kanneen biroo hedduu akka ta'an seenaan ragaa ni ba'u. Hundeessitoota baandii sanaa kan ta'aniif yeroo ammaa Noorweey kan jiraattu wallistuu Ilfinash Qannoom bara sana nuti sirbitootuma adda bilisummaa Oromoo taanem lafaa kaanee jechuudhaan seenaa isaanii dubbatan. Kana duram Zarihuun Wadaajoo wajjin sirboota hedduu akka sirbanii fi isaan keessaa sirbi ni waliin dhaadannam wal malee maal qabna ree jedhu beekamtii guddaa kan qabu akka ta'es seenaan isaanii ni foomsama. Kottu aramnaa midhaan keenya keessaa tufoo bubuqqifnaa cobaasaa balleessam lafa barqiidhaa kanaaf tufoo baasam jechuudhaan kan inni bara sana sirbe hedduu akka jaallatamullee seenaan isaa ragaa baham. Bara 1968 galma tiyaatiraa biyyoolessaatti agarsiisni aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif mootummaadhaan heeyyamamee dhiyaates ture. Artiist Ilfinash akka jedhanitti guyyaan suni guyyaa seena qabeessa dambaliin aadaa Oromoo tokko jedhee itti jalqabee ture jechuudhaan artiist Ilfinash Qannoo ni yaadatti. Agarsiisa sana ammoo Oromoon kutaa 8 irraa walitti dhufe tiyaatiraa biyyoolessaa irratti qopheessee ture. Gareen keenya ammoo Zarihuun fa'aa dabalatee Naqamtee irraa dhufnem warri akka Alii Birram, Alii Shabboofaan ammoo baharraa dhufaniim achitti wal arginee jiran. Bara 1969tti ammoo Finfinnee yeroo sana lafaatu socho'ee jechuudhaan Ilfinash Qannoo kana dura ni yaadatti. Seenaa artiist Zarihuun Wadaajoo guyyaa sana baay'ina konkolaataa mul'atee hin beekneetu mul'ate. Nama Oromoodha jettee hin yaadne hedduutu Oromoo ta'ee mul'ate. Guyyaa sana namni of dhokseetuma jiraachaa ture lafaatu galagalee yoon jedhem naaf salphataa jechuudhaan waa'ee artiist Zarihuun Wadaajoo dubbatti. Artiist Ilfinash Qannoom waltajjii sanaan booda ammoo wallistoonni galmichaa turan yeroo biyya isaaniitti deebi'an mootummaan Dargii karaa irratti eegem hunda isaanii akka hidheessiman. Anaa fi Zarihuun ammoo wajjin warri Naqamteedhaa dhufnem nama 9tu hidhamee jiran. Kaan keenya ammoo hidhaadhaa yoo nu badhiisan Zarihuun manuma hidhaatti hambisanii jechuudhaan seenaa isaa artiist Ilfinash Qannoo akkasii yaadatti. Anii fi Abbittoon ammoo achi bannem Finfinneetti gallee jiran. Waltajjii seena qabeessi bara 1969 galma tiyaatira biyyoolessaatti qophaa'e sun
amma yoonaaf galu dargiin eenyutu Oromoodha jedhem nama addaan ittiin baafachuuf waan qopheessee ture nutti fakkaata jechuudhaan seenaa isaanii dubbatim Ilfinash Kannom. Yeroo sana ammoo Zarihuun Wadaajoo Naqamteetti mana hidhaatti yoo hafu Abbitoo Kabbadaa mana qopheessa magaalaa Finfinnee yoo galu Ilfinash Kannoo ammoo poolisii seentem. Murtii kanarra kan geenye ammoo tokkoffan rakkannee waan jirruuf dabummaa nyaachuuf jechuun. Lammaffaa ammoo poolisii yoo seenem namni nan tuquu jedheen seenee jettim. Boodarraa ammoo Zarihuunis mana hidhaa Naqamteetii beem Finfinneetti wal geenyee jiran. Bara 1990 ammoo yeroo addi bilisummaa Oromoo Finfinnee seenu waajjira Gullallee qubatem Zarihuun Wadaajoofiim wallistoota biroof carraa aara galfii guddaa akka uume artist Ilfinash Kannoo seenaa isaa dubbatim. Yeroo sana aduutu nuuf bahem amma gaaddisa keenya jalatti Gullalleetti wal geenyee jettim. Akka har'aatti immoo biqillee akka namaatti haasofneem akka namaatti sirbine akka jiraannu carraan xiqqoo nuuf banamee ture jettim Ilfinash Kannom. Yeroo biifnu haaraa fi aara galfii waajjira Gullallee ture kun garuu ji'oota 9 qofa kan itti fufe ta'uu dubbattim. Dararaan bifa haaraadhaan mootummaan adda waa'ii yoo jalqabu Zarihuun Wadaajootii fi Ilfinash Kannoo loltoota adda bilisummaa Oromoo Shawaa keessa socho'anitti makaman. Yeroo sana ammoo lafa qubannu dhabneem bakki turrus hin jirrom. Wayyaanee isa kaan ni hiitim isa kaan ammoo ni ajjeestim. Kanaaf jecha ammoo Nadhii Gammadaa nu lamaan fuudhem gara bosonaatti nu ergee jettim. Yeroos humni Gullallee turem waraana badhaadhaa Dilgaasaatii fi kan makamee lolaa ture jedhan Ilfinash Kannom. Lola tureen booda ammoo humni waraana ABO waan injifatameef wallistoonni lamaan Ilfinash Kannoof Zarihuun Wadaajoom marsaa biraa carraa hidhaa seenuu isaan mudatem. Zarihuun wajjin qarqattootti qabamnem achirraa ammoo Shinootti, Shinoorraa ammoo Holotaattim, Holotaarraa ammoo Aamboottim, Aamboorraa Dhidheessaatti dabarsanii nu hidhanii jettim. Dhidheessaan ammoo ji'a 6 turree baanem ani ergasis hidhaattan deebi'ee jechuudhaan waa yeroo san ture ni yaadattim Ilfinash Kannom. Yeroo hedduu ni hidhamnam ni baanam manni hidhaa inni itti hin hidhamne hin jiru jettim. Ji'a 3 ammoo ji'a 3f waggaa tokko sa'aatii muraasa hidhaan irraa hafe hin beeku jettim. Waa'ee saba isaa malee takkaa jireenya dhuunfaa isaa jiraatee akka hin beekne artistii Ilfinash Kannoo seenaa artistii Zarihuun Wadaajoo akkasiin qoodde. Irra deddeebiidhaan hordoffii tikaaf hidhaatti kan ture wallisaa Zarihuun Wadaajoo guyyaa tokko mana hidhaa irraa baafamuun gara masaraa mootummaa Finfinnee jirutti waamame akka turellee ni himum. Haati warraa isaa addee olaantuun kana duram. Zarihuun waan qabsoo kana dhiisee akka mootummaa wajjin hojjetu wanti barbaadu hundi akka guutamuuf gaafachaa turanim. Inni ammoo anaaf qofa makiinaa kennuun nan gammachiisum ani faayidaadhaaf hin qabsoofne jechuudhaan mootummaawwan hedduu isa kadhatan akka didanillee dubbatam. Boodarra ammoo ministeerri muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawin masaraa mootummaatti waamsisanim ati gaafa nuti bosona turres inuma qabsooftam ammas inuma qabsooftam waan hundi sii kennamem maaf waan jedhamte hin fudhanne jedhanii akka gaafatan seenaan artist Zarihuun Wadaajoo ni yaadatam. Ani ijoollummaa kiyyarraa qabee kaniin qabsaa'em ummata kiyyaaf malee faayidaa dhuunfaaf miti kanaaf hin barbaadu jedhee akka mootummaa saniif deebisee fi Mallasaan dubbisan akka dinqisiifatellee ni dubbatama. Dhumarratti ammoo obbo Mallas Zeenaawin namni kun nama faayidaa osoo hin taane nama kaayyootii isaa jedhem akka gaggeesse seenaa tura gaabam. Yeroo suni ammoo yeroo itti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Laggasaa Wagii ajjeefamee ture. Battalaa Zarihuun Wadaajoo mana isaatii fuudhamee yeroo itti hidhamees ture. Artisti Zarihuun Wadaajoo ammoo seenaan isaanii bal'aa fi guddaa akka ta'e ni dubbatama. Akkasumas ammoo aartii Oromoo keessatti nama umrii isaa guutuu fixeem waggaa 45 aartii keessa turedha. Artistiin guddaa fi kabajamaan kun ammoo guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Artisti Zarihuun Wadaajoo erga hospitaala biyya Hindii ga'ee booda yaalii argataa ture. Achiis ammoo dhukkubbiin itti cimaa kan dhufe yoo ta'u dhukkubuma itti cima irraa kan ka'e guyyaa har'aa Eebla 22 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa godaanuun isaa beekameera. Maatii firootaniif hawaasa Oromoo artistii fi qabsaa'aa dhabe kanaaf jajjabina akka eejeemitti hawwinam. Hundi keessan jajjabina guddaas isiniif hawwinam. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota aanolee Global Media
Egaa artisti guddaaf kabajamaan kun du'a addunyaa kanarraa boqochuutti gadda guddaa laphee nama cabsudha. Artisti Zariihuu Wadaajoo maatii isaa hundaaf jajjabina hawaa uummata Oromoo bal'aadhaaf. Egaa dhimma kana irratti odeeffannoo bal'aa yeroo biraatis seenaa artisti Zariihuu Wadaajoo maatii isaanii irraa namoota adda addaa irraa qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga sittuu turtii gaarii yeroo gaarii isiniif hawwinam.